فاذكروني أذكركم በሚለው Cungani ulfata baatii ramadaana baatii khayrii irraa buufatan beede saniifuu xiqqisho gartee irraa shaakalabne inni dhuma jisni deemu jira. Umar kun qabu jechuun silli jaalalaa khayrii yoo kan dhugaa ta'u ta'e Umar kun qabu dha. Jechuun kijibaa sun taane anis baay'eetuma nama sisee jira. Garuu irraas nama ni amannis. Jechuun baay'ee kana baay'ee haasawaa immoo naaf galagamaa dha. Jep. Awwaanis akkuma hir'innis akkana yaaduu harmee hibiraan jala beekeenis. Isaan jaalala kalma keessa dabranii waan sodaatan qabani. Isaan fulakii ni ulfaatan. Kana naan inji hedduun gaana raasoo mana deeman danaan. Mesti mi ada berdosa ya Allah. Suman ya. Yes, ya mi tinjara me kuma si ami tu. Kana raja na jen tu. Ni ulaki mau berarti. Mau berarti. Wah jauh. Assalamualaikum. Maalis waamaanaati nama mana kana jiruun salaamtaan jenne wanni wal jala yaatanii teessanii maali? Xiqqishoo ni sodaatti amala si kana xiqqishoo ni sodaatti sanii sodaatti ta'uu jechuudha. Itu osoo mana akkamii ummaa osoo hin dubbisin nama mana kana jiru osoo hin dubbisin baatiin baasii ta'uu baatimi. Baatii ramadaanaa jaalaltee hin jirtu. Jechuun kaa jaalaltee akkuma jiru ta'e jaalala baatii ramadaanaa mana nama fidduun agarree gaanoti. Baatuma ramadaanaa tana jaalaltee oolii bal. Tana warra manaaf beeka gaa waan jaane. Ajab.